kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii YouTube chaanalii kiyyaa YouTube chaanalii Bareentoo Media Network subscribe like share godhuun wal biraan gaa odeeffannoo waqtaawaa haala yeroo hunda irratti akkamitti akka isiniin dhaqqabnu argachuudhaaf YouTube chaanalii keenya kana subscribe gootanii maatii YouTube chaanalii kiyyaa akka taatan asumaan isin gaafachuun barbaada. Amma gara dhaamsa kiyyaatti har'a waan hin qabadhe dhufeettiin isin dabarsa. Dhimma hidhamtoota siyaasaa har'aatiin waa hedduu irratti dubbachuudhaan kan deemu natti fakkaata. Takka jee kan jalqabuun dhimma hidhamtoota siyaasaa mana murtiitti argamanii mana hidhaa Qaallittiitti argamanii irraa dhimma hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa Qaallittiidha. Har'a mana murtiitti dirqamaan lagannaa nyaataa guyyaa 33 booda sadaffaa dabaranii dhiyaatanii jiranii mana murtii dirqamaan dhiyeeffamanii manni murtii ammaa silaa mana murtii shiraarraa murtiin haqaan uummanni Oromoo eeggatu hin jirtu. Ammaas akkasumatti gaafa guyyaa 12 booda murtii isaanii guyyaa 12 boodatti beellama qabatanii jiranii. Kana akkuma jiru hin dabarsine dhimmi addunyaan maal jechaa jirti dhimma Itoophiyaadha. Ameerikaan maal waa'ee dhimma hidhamtoota siyaasaa kanaas maal dubbachaa jirti. Duguuggaa sanyii naannoo Tigraay keessatti hojjetamaa jiru maal jechaa jirti. Baay'ee karaa biraatiin ilma bal'inaan dhimma Ameerikaa kana waan dubbadhu natti fakkaata guyyaa irraa. Ameerikaan daayirektii dhimma Tigraay jechuudha. Duguuggaa sanyii Tigraay keessatti mootummaa Itoophiyaatiin gaggeeffamaa jiru. Hatattamaan waraana Shaabiyaatii fi Lijoolii naannoo Amaaraa naannoo Tigraay keessaa hin baasu taanaan akka baasu ibsa baase hin baasu jennaan waraanatti seenuuf akka deemtu ibsa baafte jechuudha. Maddi keenya garas nuti himaa jiru keessaan nuuf himaa jiranitti Ameerikaan lolatti seenuuf akka deemtuuf Ameerikaa salphaa godhanii dubbachaa jiran. Ameerikaa jechuun Liibiyaa maal akka isiin goote biyyoota hedduu keessatti tarkaanfii lolaatti seenan biyya meeqa akka isiin waan isiin goote seenarraa quba qabdan jeetiin tilmaama. Kanatti aansuudhaan uummanni warri biyya hoogganaa jiran kun laata isiniin kun uummatuma moo warma sammuudhaan biyya hoogganu moo maalidha baran kana guuteeroo takka mallattoo gaafii natti ta'u kana jechuudha. Olaantummaa seeraa kabachiifnaadhaaf waraana kana bantanii naannoo Tigraay kana seentanii jechuudha. Har'a gaafa isin lola xumura jettanii galtanitti olaantummaa seeraa taa'ee danda'atis dabalatee shimalli taasisaa hundi keessanuu baatanii olaantummaa seeraa kabachiifnaa maarra jettaniiti lola Tigraayitti seentan. Okay, lola san xumurtanii baatanaa jennu xumurtan. Har'a mootummaan naannoo Amaaraa waan takka completely naannoo lolleetiin qabeenya keenya kanurraa saamame qabeenya uummata Amaaraa kan jaarraa tokkoof walakkaa ol saamamee ture maarra jettanii amata 25 fi ol jaarraa tokko amata 25 jechuun san dura nurraa saamamee ture deeffannee jettan walqaayitti dasee walloo maarree kana deeffannee jettan. Okay, olaantummaan seeraa mootummaan qabsaa'eefoo kanaan dura gaafa takka miidiyaa gubbaa baatanii isin warri OPDOdha PP yeroo ammaan tanaa PP jechuudha. Olaantummaa seeraa kabachiifne namni tokko fudhachuu akka hin dandeenye maal jettanii turtan. Qoy wal agarraa olaantummaa seeraa gaggeessina jettan. Har'a isaan kun lafa lollee kan riikardii galmeessine loltoota humnaan qabanne maarree jaanii keessaan dubbatan. Maaliif hin dubbattan irra kanaan dura olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti waan goone qaamni fedhee waan fedhee danda'u jechuun turtanii har'aan kana mootummaa naannoo Amaaraa galbeessee Bareentoo Media Network subscribe share waliif godhuudhaan qophiilee adda addaa yeroo irratti qophaa'e akka isin dhaqqabu akka nama turtan isin asumaan isin affeera takka lama jennee oduulee guyyaa irraan tanaatiif qabadhee yaaddeetti gara sumatti isin dabarsa. Oduulee guyyaa irraan tanaan qabadhee yaadde hidhamtoota siyaasaa qaama nagaatti lagannaa nyaataa guyyaa 34ffaa ol irratti argaman kanarratti
mana murtii dhiyaachuu isaaniiti mana murtii dhiyaachuu illee danda'anii osoo hin taane osoo isaan dhukkubsatanii gaafii illee qabatanii ofirraa deebisuudhaaf ofirraa ittisuu akka hin dandeenye maddi keenya gara sanaatti dirqama sharreessanii akka saree duutetti harkisanii mana murtii geessanii jiran uummanni Oromoo alaa fi keessa jirtan dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo kana akka hordoftan asumaan dhaabbatanii dabarsuun barbaada. Kanatti aansuudhaan yeroo ammaan tanaa kana keessatti haalli ammaan tana mul'achaa jiru kun rakkoo hamtuu fida yoo uummanni Oromoo alaa fi keessaa wal cinaa dhaabbatee dhimma kana haalaa yeroodhaan dura dhaabbatee ofirraa furuu kan hin dandeenye ta'e hooggantoota siyaasaa kana warra jaaraa tokko fudhakka as Barotumsaa fa'aa erga dhabne booda akka inni kana marti ammas dhabnaan Oromoo kana boodanii bilisumti ijoolleen akka nama tokkotti kan hin tilmaamanitti hin fakkaatu. Kana wajjin wal qabatee manni murtii maaliif jecha arraabsa osoo isaan akkana jedhanii fayyaan isaanii osoo hin godhamin maaliif nu yaachisuu qaba. Inni lammaffaadha. Haleessa madda rakkoo san kutuu qabnaa jaan madda rakkoo jaanii isaan qabatanii Itoophiyaan ammaan tanaa Itoophiyaa lumuuttiin qabatanii madda rakkoo Oromoo beektii ciqaatu sammaa kaleessa miidiyaa kallattii gubbaarratti gaafa akkas jedhu akka nama tokkotti hedduu waan nama yaaddeessu manni Oromoo dhimma akkana hedduu dhaabbachuu qaban dhaamsa. Hooggantoonni keenya alaa fi keessaan dubbachaa jiranii dhimma amma wanni ijoo qabannee nuti haasa'uu qabnu dhimma hooggantoota siyaasaa keenyaa kana haayilee fidaa baarootumsaa warra akkanaa kana dhabuun uummatni Oromoo haala ammaan tanatti jiru kanaan dhabuuf deema. Yoo alaan tana murtiin addaa haalli wanni hin beekamne osoo dhimma fayyaa isaanii dubbatan ammaa tokko duraanitti kaa'oo haala kana keessa dabarsan taate murtii uummanni Oromoo guutuun riskii fudhatee karaa tarkaanfii itti aanutti seenuu qaban dhaabsatiyya. Kanatti aansuudhaan dhimma filannoo Itoophiyaa wajjin wal qabatee filannoon Itoophiyaadha. Dhibbatti shakkii takkaan malee filannoo seera qabeessa akka hin taane warreen isaan affeerratan biyyoota addunyaa 50 irraa kun tapha malee filannoodhaaf dirree siyaasaa guutumaa guutuu cufamuu keessatti filannoon akka biyya keenya jalaa jedhaniiti jiru. Uummanni keenya tokkummaan dhaabbannee akka waan kana dura dhaabbannee ofirraa mootummaa ce'umsaa keenya dhaabbannu asumaan dhaamsa hoos dabarsuun barbaada. Mootummaan idil addunyaattis mana murtii idil addunyaatti akka dhiyaatus kunoo gurraan dhala 26 waraqaan isatti ergamte gaafa ebla takkaa mana murtii addunyaatti akka dhiyaatu waraqaan isaa akka geessee jirti. Uummanni Oromoo gammachuudhaan qabsoodhaaf akka of qopheessu asumaan dhaamsa hoos dabarsuun barbaada. Gammada. Ilma Oromtoota kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Itoophiyaa jennee iyyaa turreetuun hin banne har'aan tanootu addaa gammachiisaa qabadheetiin kan isin dhiyaadhuun ta'a. Saabskiraayib shee godhuudhaan eegaa isin qophii addaa hojii gammachuutiin isin dhaqqaba galatoomaa jiraadha. Yoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kun hiikamee marii waloo ta'anii mootummaa ce'umsaa gaggeessanii filannoof karaa filannoo fuula filannootti hin deeffannetti takka jee qabadhu. Inni lammaffaa duguugaan sanyii naannoo Tigraay irratti gaggeeffamaa jiru kun yoo kan hin kaane ta'e isiin lamaan kun hatattamaan furmaata arganne taanaan Itoophiyaan tun guyyaa ati osuma kan ilaalee argamu badu teessi maal jettan jaa qabadhaan haa ta'anii kanatti aansuudhaan amma booda kaayyoon YouTube chaanaalii Bareentoo Miidiyaa Neetworkii dhimma Itoophiyaa fi Itoophiyaa qofa. Dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti argamanii maalirra jiran kan jedhu sana qofa. Arras borus wanni nan irraa dubbadhu dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti argamanii zafarasti waan sanii jechuudha. Itti aansuudhaan maal Itoophiyaan ta'uuf akka deemtu addunyaan maalirra jirti haalaan hordofee kan inni isin dhaqqabu ta'a. Saabskiraayib share laayik gootanii na jajjabeessitanii baay'ee jarattiin warri Habashaadhaa kun miidiyaa YouTube chaanaalii ijoolleen isaanii takka banannaan hatattamaan saabskiraayib laayik share godhanii fi wal biraan ta'anii oduu isaan dabarsan oduu bakka tuqaasadhaan manni baratanii barumsaan qaban yoo maqaa jiru isaanii isaan walitti himan kanaan guroon hunduucha kanarratti xiyyeeffadheetiin anilleen afaan Oromootiin afaan kiyyaan afaan dhaloota kiyyaatiin afaan itti dhalaleetti guddadheetiin uummata kiyyaa biraan waan oduu akkana oduu haala yeroodhaa dhaqqabeeni isaan uummata kiyya biratti gurra qabaadhee akka isaan na jajjabeessee na guddisan abdiin irraa qaba jee dubbachuudhaa fi manni murtii gaafii
godhullee osoo hin dandeenye harkifamanii shorroifamanii akka sareetti mana murtii dhiyaatanii jiru. Haaluma kanaan uummanni Oromoo hoyyoota isaa hayyoota isaa kan jaarraa tokko walakkaa booda argate kana ijaa fi gurra itti deebisee eeggachuu akka qabu hayyoonni keenya alaa fi keessaa qaamaniiti jiru. Fakkeenyaaf barra guyyaa irraan tana obbo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa dubbachuu hin danda'an manni murtii langaa fi yoo gaafate deebisaa godhuu kan hin dandeenye ta'uun isaanii beekamaadha. Eegannaa nyaataa guyyaa 34ffaa irra waan jiraniif manni murtii itti kennillee waan tokko maaliif nutti murtan jedhanii ofirraa deebisuu kan hin dandeenye ta'u asuma maddi keenya garasii nutti nuuf dabarse ni addeessan. Haalli fuula isaanii irraa mul'atu haala nama fakkaatanii miti osoo haala saree fakkaatanii argamaniitu jiru. Uummanni Oromoo alaa fi keessa jirtu duraanis hayyoon qabsoo keenya dhimma hooggantoota siyaasaa keessatti akka eeggattan asumaan isiniif dabarsina galatoomaa. Irratti sabaaf namoota Itoophiyaa jiru keessa jiru hunda irratti kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii kiyyaa obboleeyyan keenya jiraatu akkuma amantaan oduu addaa gaggeessaa qabadhee sabiskiraayib shee godhuudhaan eegaan isin qophii addaa oduu gammachuutiin isin dhaqqaba qoodanuuf ka'anii kanarraa kan ka'e jibba sabaa kan qabu nama keenyaas ta'e nama keenya jibba sabaa qaba uummanni Oromoo warra nuti ibsaniif nama uummanni Oromoo jibba sabaa qabu saba tokkoof illee qabsoo qabu nuti arraas gaafa sirna nafxanyaa cabiyyuu nurra deebisne nurra deebisuudhaaf qabsaa'u jira ka jennu uummata Amaaraatiin nurra deebisuu deemaa jechuu keenyaa miti. Kana likkitti hubachuu qabu namni hundinuu uummanni Oromoo kan qabsaa'eef olaantummaa uummata gabrummaa jalaa ifiima gabrummaa jalaa bee gabrummaa jalatti uummata saba tokko deebisuudhaaf miti. Nuti gaafa TPLF irrattis qabsaa turre uummata Tigree itti dubbachuun turre har'a gaafa Dr. Abiy Ahmed irratti qabsooyinus Dr. Abiy Ahmed dhugaa dubbachuudhaaf saba tokko bakka hin bu'u uummata Oromoo bakka hin bu'u durattuu dursinee dubbanne saba uummata Oromootis bakkaas hin bu'u. Garuu kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo alaa fi keessa sirna inni nurra deebisuu barbaadu sirna asii miliqsa nurra deebisuu barbaadu Itoophiyaa dhumutti nurra deebisuu barbaadu. Qaxxaamurtee isin haara qabduun kana oduulee gammachuu fi tokko hubachuu hin qabnu argamtu akka isinitti akkuma keenya nuti sararaan ta'an osoo asitti argamam. Reetan YouTube channel kiyyaa faaraa taatan waa'ee Oromoodhaa kana rakkoo Oromoo rakkattee kan nu dubbachuu waan nu gammachiisu miidiyaan eebbaa kan jiru kanas sabiskiraayib godhuu wal biraan gaati oduulee yeroo gulu jiraafis dhimma ammaan tana qabadhee dhufe irratti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo warreettan qalatti turan obbo Jawaar Mohaammed dabalatee Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa dabalatee mana murtii dhiyaataniiti jiru. So isaan dhukkubsatanii guyyuun lagannaa nyaataa guyyaa 34ffaa irra jiranii dubbachuudhaaf manni murtii gaafii deebii mana murtii godhullee osoo hin dandeenye harkifamanii shorroifamanii akka sareetti mana murtii dhiyaataniiti jiru. Haaluma kanaan uummanni Oromoo hoyyoota isaa hayyoota isaa kan jaarraa tokko walakkaa booda argate kana ijaa fi gurra itti deebisee eeggachuu akka qabu hayyoonni keenya alaa fi keessaan qaamaniiti jiru. Fakkeenyaaf barra guyyaa irraan tana obbo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa dubbachuu hin danda'an manni murtii langaa fi yoo gaafate deebisaa godhuu kan hin dandeenye ta'uun isaanii beekamaadha. Eegannaa nyaataa guyyaa 34ffaa irra waan jiraniif murtii manni murtii itti kennillee waan tokko maaliif nutti murtan jedhanii ofirraa deebisuu kan hin dandeenye ta'u asuma maddi keenya garasii nutti nuuf dabarse ni addeessan. Haalli fuula isaanii irraa mul'atu haala nama fakkaatanii miti osoo haala saree Oromootiif ni taatee amanu uummanni Oromoo jiru tokko tokko ni jira. hatattaman dhimma hooggantoota siyaasaa keessatti akka eeggatan asumaan isin dabarsina galatoomaa. Share like godhuudhaan na cina dhaabbadhaa akka isin mooraalii natti taatanii mooraalii naa gootanii fuula durallee akkaanan deemu na gootan abdiin isinirraa qaba. Uummata Oromoo kiyya isiniin jaaladha isiniin kabaja naaf jiraadhaa waggaa kuma naaf jiraadhaa haqa qabnaa tarsimoo masa qabnaa ni injifannaan isiniin jaa turtii gaarii anaa dhufuun isiniin jaa uummata Oromoo.